Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuuttaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha mastuu maal hojjechaa jirti jechuun keessan hoo daantelii masoobii tanaa daantelii akkamii dhoofoo jettan daantelii abbaa gadaa sanaa jedhee tanani kuno kuula diimaa qopheeffadhe kuula gurraacha qopheeffadhe kunooti kiila adii qopheeffadhe amma dammoo mataasaa dha'ee tanan jira jechuudha zigaajjaa itti jammara jechuudha amma bakka kuula adii qofaani booda dammoo haala ittiin sirreessinee hojjennu walumaan ilaala jechuudha kunooti amma asitti zigaajjaa lammataa buusan jira kana zigaajjaa duraa cufaa tanan jira amma dammoo kana hunda isaatiiyyuu olitti cufaa tana deemna jechuudha kun maazaniidha jechuudha akkasii siniin jedha amma adii kana bichaadhaan itti xumurra jechuudha haga dakaatitti adii kana qofaa itti xumurra yoo barbaanne dammoo jidduu keessatti illee ittiin godhanna jechuudha asitti dammoo akkanatti zigaajjaa keenya hin buufanna zigaajjaa keenya akkasitti buufannee raawwanne amma kana cufaa deemaa jirra jechuudha kuni kana jechuudha cufaa deemaa jirra jechuudha asittis buusee jira asi kun ammoo walitti hin cufama maaliif akka bal'achaa deemuuf dirqama cufaa deemuu qabaanna jechuudha kazaan akkanumatti dhaachaa ni deemna booda dammoo adii kulitti baay'ate akkamitti namatti tolame bifti isaa olumaan ilaalla shamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuuttaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtan fi
nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas ifa viidiyoon garuu waxaa jedhee mul'atu natti fakkaate sababa saniifu daantilii kana akkuma dura isiniin jedhe kunooti haala gubbaarraa kanaan jala asitti immoo qixxeetti ga'ee tanan jira amma dammoo adiitti dabalaa jira jechuudha maaliif kuulli isaa adii bichaa sila ta'eefu dirqama maal gochuu qabaanna aduma bichaadhaan deemuu qabaanna jechuudha sababa saniifu wanti nu gochuu qabaannu haala kanaan garuu adii qofa bichaadhaanis gootanii mataa dura mataa gubbaarraa akkuma nanitti dha'ee kanatti dhooftanii garuu bamulusaa adii bichaadhaan illee gochuu hin dandeessu bifa isin jaalattanii ani immoo bifaan ofii kootii barbaadeteen hojjechaa jira sila ta'eefu ani bifa kanan barbaade sila ta'eefu akkanattanii hojjechaa jira akkasii isin jechuu jaaladha amma bakka kanatti laalaa kunooti fakkeenya fi anammaasitti laal habbeetti godheetan jira isa sana akkamitti godhanna jechuun keessan hin oolu akkanatti habbee kana asuma keessatti deebinee jechuudha misaaliidha if fudhanna ammas asuma keessatti qolfiifama asuma keessatti deebinee ammallee if fudhanna kasaan higa fudhannee raawwanne akkanatti walittiin goona higa goonee raawwanne asitti dhufnee bakka kanatti waraannanna jechuudha silazaa sababa saniifuu haayinata barbaaddanii haayinata biraatanis yoo barbaaddan halluu fedha keessaniitiin hojjetachuu hin dandeessu jechuudha nuti ani kana akka fedha kootittan hojjetachaa jira sila ta'eefu garuu yoo guddates akkuma addaan deemu bareedaa deema sila ta'eefu akkasii isiniin jedha walumaan jirra walumaan hojjenna haga bareedumu walumaan ilaallaa isiniin jechuu jaaladha zigaajja keessanis immoo itti buufachaatuma deemtu jechuudha zigaajjaa malee immoo zimmoo biluu hin bareedu sila ta'eefu dirqama zigaajjaa keessanis akkanumatti kirrii kanarra waraannatti jechuudha laala kanarra waraannattanii gizee takkitti zigaajjaa keessan yooti takkitti harki keessan deeme taana umaa nama dhibu dhugaa rabbii jechuudha akkasii isiniin jedha akkasii isiniin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu osoo masoobiin jiraate masoob irratti ilaallaa turre masoobiin hin jiru sila ta'eefuu kaasumatti akkanatti ilaalla ila kunuu ilaalaa xumuree jira asittis kuni xiqqoo shikaa daardaariin osoo masoob irratti ta'e wuxxarra godhee qaba sila ta'eefuu amma lafatti kaamaal waxxaree qaba silaza akkasii isiniin jedha kunuuti hojjedheeto xumuree jira isiniin jedha hundumti keessanuyyuu laalaa kunuu laala asitti maaliif wannoodha ka daantiliin dirqama masoob irratti osoo ta'e qallalii kana dhugaa rabbii namaaf hin deemu ture kaakun immoo wanni lafarratti jiru wannoo ta'a jechuudha namaaf akka fedha keenya hitti nuuf yaannu jedhee hin deemu jechuudha akkasii isiniin jechuu jaaladha hundumti keessanuu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis yoo isinitti tole viidiyoon kun laayik sheer gochuun irraanfatinaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu jaalanna haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha hagan immoo biyya koo waaqayyo biyya kootti nagaan nageelchee masoobii kootirratti godhee isinitti agarsiisutti agasitti kaa turtii gaarii isiniif haa ta'uu isiniin jedha biyya tokko galuun keenya hin hafu hundumti keenya biyya sigdatii keessa jira gaafa tokko sigdatii kana keessaa hin baana agasitti immoo obsumaan dabarsina isiniin jechuu jaaladha
baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa hundumti keessanuu nagaanaaf ta'aa isiniin